Yoo nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagayaan koo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Har'as immoo gaaffiiwwan dinqiidha jettanii moggaasuu dandeessan sadansaa kana Android qabadhee isiniif dhufeetan jira. Appiiwwan kan akka jaalattan immoo shakkii tokko hin qabnu isiniin jenna. Gara barnoota isaatti otoo hin deemiin dura kanneen YouTube chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beela kan bukkeetti dhuftu tuquudhaan gara maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Video kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara video keenyaatti. Tolega appiin keenya inni jalqabaa Age Action jedhama. Inni ittaan immoo share notification, inni ittaan immoo notification bar jedhama jechuudha. Faayidaa isaa illee seennee ilaalla. Settingii waan keessaa seennee sirreessinullee ni qaba jechuudha. Appiiwwan sadan kana immoo Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Play Store irraa freedha jechuudha. Tolaan buufachuu ni dandeessu. Seennee waliin ilaalla. Inni jalqabaa Age Action. Age Action gaa yeroo jalqabaaf yeroo tuttanii seentan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Appii salphaadha, waan isin rakkisu hin qabu. Fuula bilbila keessanii ni jijjiira jechuudha. Kunoo appiin kun gaa fuula kana qabatee yeroo isiniif dhiyaate ajajoota garaagaraa isiniif kenna jechuudha. Asirratti kunoo maal gochuu akka qabdan kunoo ilaala bukkee kanarra. Yoo bira darbuu barbaadan skip jechuu ni dandeessu. Tokko tokkoon ilaaluu barbaadan immoo next kan jedhu kana. Kunoo immoo akkanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo akkanatti waan isin gochuu qabdanii jechuudha. Go it gootudhuma irratti jechuudha. Go it erga tuxxaniin booda immoo fuula biraa isiniif fidee dhufaa jechuudha. Kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Fuula kana qabatee yeroo isiniif dhiyaatetti kunoo appiiwwan garaagaraa kontaaktis namoota bilbila keessan irratti maqaa irratti qabatanii fi wantoota garaagaraa asirra isiniif kaa'aa jechuudha. Muuziqaawota wantoota garaagaraa. Appiin kun kan isin fayyaduufi haala salphaa ta'een bilbila keessan akkamittiin akka fayyadamuu dandeessanidha jechuudha. Appii tokko keessa seentanii otoo appicha keessa hin bahin appichuma irratti teessanii akkamittiin appicha gara appii biraatti darbuu akka dandeessanidha jechuudha. Kunoo siitingii isaa bukkee kanarra siitingii isaa akkamittiin akka sirreeffatan waliin ilaalla. Siitingii kanneen birootti hin bu'iinaa homaa isiniin gargaaru jechuudha. Adeemsi siitingiis kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Kunoo asitti liift raayit godhachuu ni dandeessu. Bitaa mirga godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii isaa immoo akka sirriitti mul'annes gochuu dandeessu. Akka immoo sirriitti mul'atus immoo kalarii guutuus immoo gochuu dandeessu jechuudha. Isa itti aanutti immoo gadi ol iddoo barbaadan kaawwachuu dandeessu jechuudha. Inni kun immoo xiqqeessuu fi guddisuudha jechuudha. Kunoo xiqqeessuu guddisuu, inni kun immoo bal'isuu fi dhiphisuudha jechuudha. Inni kun immoo kalariin immoo kalarii isaati. Asuma irratti tuttanii kalarii biraatti jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii jijjiirratan erga kalarii barbaadan tuqxaniin booda select ni gootu. Kunoo asirra kunoo kalariin isaa ni jijjiirama jechuudha. Gara faayidaa isaatti adeemna. Yeroo dhumnu immoo kunoo asirratti wanti haaraa tokko bilbila keessan irratti ni dhufa jechuudha. Ishii gara bitaatti acheechee ni ooftu jechuudha. Erga gara bitaatti acheechee qabdanii quba keessaniin harkiftanii kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaatti jechuudha. Fuula kana qabatee yeroo isiniif dhiyaate wantoota garaagaraa sirreessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf siitingii isaa kunoo asirra xunnee wantoota garaagaraa sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo asirra maqaa hoteelii jiruu dandeenya, wantoota garaagaraa illee gochuu ni dandeenya jechuudha. Asirraa kunoo appii haquu appii itti dabaluus ni dandeenya jechuudha. Adda group kan jedhu kanarra immoo appiiwwan barbaadan appiiwwan wal fakkaatan keessattuu maqaa tokkoon fayyadamuu yoo barbaadan isin gargaara jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf ibsa appis jedhee tanam appiiwwan gosoota tokko wal fakkaatan jechuudha. Bakka tokkotti fayyadamuun barbaada. Kunoo diikshinaariyoota kana fa'aa bakka tokkotti fayyadamuun barbaada yeroo wal fakkaataniif jechuudha. Ergan isaan tuqeen booda immoo conforming jedha jechuudha. Asirraa naan dhugoomsaafi jechuudha. Appiiwwan kun immoo guruuppiidhaan naaf ta'u yookaan immoo walitti qabamanii naaf ta'u jechuudha. Kunoo asirraa siitingiin haaraan tokko naaf baati jechuudha. Asirraa wanti sirreeffatan baay'eensaa hin jiru jechuudha. Ammas qabdanii achi harkisuu ni dandeessu. Kunoo asitti sararaan sadiin gadan kanarraa immoo wantoota garaagaraa kunoo fakkeenyaaf gararraa harkiftanii wantoota garaagaraa daataa bakka banattanii muuziqaa iddoo dhaggeeffattanii wantoota kaalkuleeshinii wantoota garaagaraa asirraa dileet gochuuttis dabaluus ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gama waa tokko keessa seeneen isinitti agarsiisa. Kanuma akkas qabeen isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo ergan qabeen booda amma fakkeenyaaf gara appii tokkoon deemuu barbaade. Kunoo gara appii fakkeenyaaf siitingii seenuun barbaade. Kunoo as tuqeetan siitingii keessa seena reeffama.
kunoo siitingis keessan seen siitingii keessa wantoota tokkoon sirreeffadhaa jennu fakkeenyaaf wantoota garaagaraa kunoo asirra ergan sirreeffadheen booda immoo gara feesbuukii seenuun barbaada yookaan gara yuutuubii seenuun barbaadu ta'e ishum kana as qabeetan garan barbaade sana nan seenaa jechuudha. Haala salphaa ta'een suura ilaaluullee wantoota garaagaraa asumarra taa'eetan jechuudha. Wantoota garaagaraa keessa seenuu nan danda'a jechuudha. Haala salphaa ta'een bilbila keessan kamittiin akka gargaaramuu dandeessan isin dandeessifti jechuudha. Appii kana buufadhaatii itti gargaaramaan isiniin jedha. Isinitti haa toltu. Appiin inni lammaffaa share notification gara appii kanaatti otoo hin deemin dura viidiyoo kana laayikii tuqaa isiniin jenna. Appiin kunis immoo baay'ee isin gargaarti jechuudha. Appiin share notification kun Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Wantoota fakkeenyaaf namni tokko waa tokko isiniif barreesse yoo waan sana haquu barbaade hin haqamu jechuudha. Wanti isiniif ergame kan save godhee isiniif ka'a jechuudha. Wantoota garaagaraa namni isiniin jedhe yoo namni sun duubatti deebi'ee yaada isaa garagalfatee haquu barbaade yookaan bilbila isaa irraa delete godhe isiniif ka'a jechuudha. Appiin kun appii kana akkamittiin akka banattan isinittan agarsiisa mallattoodhaan ilaala. Tole. Dagaa appicha akkanatti erga banattaniin booda share notification keessa tuqxanii ni seentu jechuudha. Erga tuqxanii seentanii fuula biraa isiniif qabattee jiru fuula ajaa'ibaati. Ishiin fuula ajaa'ibaa qabattee isiniif dhiyaatti kun fuula ajaa'ibaa intarneetii isin gaafata garuu intarneetii malees ni ta'a jechuudha. Appiin kun wantoota delete ta'anii fi wantoota garaagaraas keessa siitingoota garaagaraa sirreeffachuu ni dandeessu jedha. Kunoo siitingii keessa seenee wantoota garaagaraa sirreeffachuu nan danda'a. Dark moodiitti jijjiiruu afaan jijjiiruullee nan danda'a. Appiiwwan garaagaraas illee itti dabaluu nan danda'a jechuudha. Kunooti amma siiting as keessa tuqaa 3 kanarra nan dhufa. Kanaan booda siitingii si keessa nan dhufa. Ergan dhufee select apps kan jedhu kana nan tuqa. Ergan tuqee kunoo asirra wantoota naaf barreeffaman delete gochuu danda'an namoonni fakkeenyaaf kan akka telegiraamii wantoota garaagaraa namni namaaf barreessa deebi'ee yaada isaa jijjiiree yoo delete godhe miseejichi yookaan wanti isin barreeffame sun delete hin ta'u. Miseejii amma fakkeenyaaf miseejis illee raayitiin godha jechuudha. Feesbuukis iimoos illee wantoota garaagaraa raayitiitti gochuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif wantoota namoonni isinii fi waan gochuu danda'anidha jechuudha. Intarneetii isin gaafata jechuudha yeroo wanticha jechuudha. Yeroo intarneetii bantanittis yoo intarneetii banuu baattanitti yeroo isin intarneetii banuu niif yaadattu. Yeroo intarneetii bantanitti ergaan namni sun barreesse delete godhe isin qaqqaba jechuudha. Appii kana buufadhaa itti gargaaramaa gara appii isa itti aanutti. Deemnee gara appii isa sadaffaatti dhumneetu jira. Appii sadaffaa fi sadhumaatti dhumneetu jira jechuudha. Warroon haaraa taatan subscribe godhaa. Gaaffii yoo qabaattan comment irratti nu gaafadhaa. Waan baay'ee nu barbaachisu kan immoo laayikii tuqaan laayikii isaa baay'isaa nutti agarsiisaa isiniin jenna. Appiin kun notification bar jedhamti. Play Store irraa buufachuu hin dagatiin isiniin jenna. Seennee waliin ilaalla. Notification bar jechuun kunoo fakkeenyaaf fuula gaararraa kan oddoo daataa bantan wantoota garaagaraa kunoo gubbaa kanarra jiran jijjiiruudhaaf isin gargaara jechuudha. Yeroo tuqxanii seentan fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Erga fuula kana qabatee isiniif dhiyaateen booda start kan jedhu kana si'a tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Erga tuqxaniin booda immoo kunoo wantoota lama garaagaraa isiniif fidaa jechuudha. Notification bar jedha. Ani notification barii waan barbaaduuf isa kanaan filadhaa jechuudha. Isa tokko fagootu customize kan jedhu kana si'a tokkorra nan tuqaa jechuudha. Erga tuqeen booda kunoo asirraa notification kan jedhu kana nan filadhaa jechuudha. Kunoo asirraa wallpaperii kan mataa isaa filadhu naan jedha. Ani hin barbaadu kan gaalarii koo keessaan barbaada waan ta'eef kunoo gaalar kan jedhu bukkee kanarraa nan tuqa. Choose image from gaalar kan jedha. Gaalarii kee irraa filadhu naan jedha. Toleen jedheeni gaalarii koo irraa nan filadhaa jechuudha. Ani fakkeenyaaf suuraa artist keenya jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa filadhee tan jira. Crop kan jedhu kana kunoo asii nan tuqa jechuudha. Si'a tokkoof ergan isa tuqee kunoo itti nagalchee jira. Raayitiin tuqa jechuudha. Kunoo asii raayitii ergan tuqeen booda itti naaf seeneetu yookaan itti naaf galeetu jira jechuudha. Kunoo yeroon gadi harkisu isa gaararraa kanarra
kunoo amma fakkeenyaaf kunoo yeroon amma wanti adiin kun naa dhufti yeroon isa tuqe kunoo asirra daataa koo banuu barbaade wifi koo amma fakkeenyaaf kunoo wifi koo banuu barbaade kunoo wifi koo karatti naaf banamaa jechuudha. Wantoota garaa settingoota ifa isaallee dabaluudhaaf illee kunoo asii ifa isaa xinneessuu dabaluudhaaf illee wantoota garaa asii dabaluu fi xinneessuuf illee isin gargaara jechuudha. Wantoota garaa asumarra teessanii fayyadamuu isin dandeessa jechuudha. Isayyuu immoo suura abbaa barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu. Settingii isaa keessaa kun baay'ee kan natti toledha. Wantoota garaa of keessaa qaba jechuudha. Seentanii akka itti gargaaramtan abdii guutuun qaba. Warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina isiniin jenna. Gaaffii yoo qabaattan comment irratti nu gaafadhaa isiniin jenna. Video kana immoo like tuquutiin baay'isaa guys. Videoon keenya videoon afaan Oromootiin hojjetamu like hin qabu, nama aartaa abdii nama kutachiisu geessa. Kanaaf immoo isin immoo like tuqxanii please like tuqaa isiniin jenna guys. Next time video biraatiin walitti deebinutti naganaaf ta'a.